Haadha manaa koo gabba'u isiin ilaala galgala yeroon ciisu dhugaadha gaarummaa ishii yoomuu dubbachuun niisu. Isheen naaf hiree kooti badhaasa koo ganamaa bay naan jetteen beettu dhageessee oduu namaa. Waan isheen anaaf taatu kitaaba osoon kattabe qodaa koo sassaabbadhee gaafan naqee jalqabe. Saatiin barbaaden gala takkaana lolteen beektu galtee naan jechuun ala. Anjoo gaaffii nuti ta'e of hin darbitu nama isii darbee irratti murteeffamee jira jechuudha. Okay, eenyu isii darbee immoo gaaffii ta'ee jira. Kana namni hubatu jira. Isiin deemtanii waan hin taane osoo hubatiin barreeffama guuttanii barreessitan osoo hubatiin hin jarjarina wariidhaaf akkatti reef kana maa daldaluudhaaf akkatti hin jarjarina. Yasoo reesaa landazintin maal xuru አይደለም. reef kana mara daldaluun bareedaa miti wallahi hin daldalatina warri yuutuubaraatiif wanni ustani osoo dubbiin hubatiin hin daldalatina gabbaatanii. Micoon ammas dhalattuu Harargeeti dhalattuu miicataati. Ni beena nuti miiciyyoo taragaaggaame miicataan itoo waladachuu. Naaf Finfinneetti guddatte eessa Dabra Minci maalitti barnoota isii fixatte achi baratte. Sirriitti beena nuti miiciyyoo taragaaggaame dubbii hanqa hubattu nuti wanni jenne malee akkas achi dhalatte miicata dhalatte Harargee lixaa miicatatti dhalatte. Astaghfirullah lazim. Ma akka jarjara ummanni kun amna mijarma wallahi. Micoon naani akka nama tokkotti wallahi ani jechuun dubartoota akka ibsa baanii ibsa marammaran kana mirmara maal akka harkatan hawaasaaf akka ibsan eenyu push godhu qaba hawaasaatu push godhu qaba. Push ka gootan immoo isii fooloo gootanii isii post gootanii boo osoo hin ta'in dhugaa isirra dhaabbattanii dubbachuu danda'uu qabdanii jechuudha. Akka nuti amma dubbachaa jirru kanatti dhugaa isii gabbaatanii maaliifii jettanii gaafachuu qabdan. Akkamitti akkas ta'e jettanii gaafachuu qabdan. Suuraa qofa imimmaan qofa ashaangulitti qofa irra keessanii yoo kawwatan ta'e guyyaa lama biran darbu ajandaa miiciyyoo bareedu tanaa jechuudha. Guyyaa lama bira gisee hunda dhiini Oromoo akkas ta'uu hin qabu isinii galee. Jarjarina namni nama du'e irratti hin jarjaru suuta jee lafa deema namni waan hin beene haaseetii fi rakkoo keessa of galcha jechuudha. Gisee hunda amma akkas godhee itti haasoite sa'a namni dhugaa micoota na barbaadaa jirutti. Amdu alam dheengadda haadha manaa kee wajjin oolmaa gaarii dabarse jedhee poostii godhaa gochaa ture iyyuu nama gaddisiisa dhugaa. Malam lafa kanarratti wal jibba uummanni. Taasisaa maal benna nuti sammuu madhageenya. Dhugaadhaa eegalu. Ogummaa jedhani. Yaa Facebook irratti dargeera hundumaa nama maxxansa jira. FB'n ishee duwwaadha. Maalidha keessiin ishee? Maal feene gamoo shanaffaaraa booda darbattee jedhanii. Kam jirtu? Jirtaani? Nagaa jirtu fayyaadha. Ani illee anaafis jechuun ammoo nagahame jechuun wanti namni wanta kana beekuun jira beekanaa godha. Namni beektaa jira. Hundumtu maxxanseera garuu keessi isheen maxxanse nama yoona. Keessi isaan maxxanse hin jirunne.
namni irra ga'ee jira. Namni irra ga'e maal jedhu? Baay'ee waan uffata arguu. jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhe isiniif dhiyaadhe akkuma jalqaba irratti viidiyoo tokko lama poostii godhee argaa turtanitti wanta baay'ee nama gaddisiisu gadda hangana hin jedhamne kan laphee nama Oromoo hunda gadda ta'e guyyaa har'aa gaddaan oolamedha. Innis Qananii moodelistii yookaan haadha manaa Hundaalam Goosaa halkan edaa sa'aatii 9tti gamoo 5ffaarraa gad dabbachuudhaan lubbuun ishee darbeetii addunyaa kanarraa boqattee jirti jedhu oduun jedhu miidiyaa kana guutuu akkasumas Oromoo guutuu Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiru hunda kan gaddisiisaa oole ta'uun isaa beekama. Haa ta'u malee akkamiin duutee akkamitti kaleessaa birthday ishee guyyaa har'aa kan ture meekaappii suurawwan adda addaa qopheeffattee kan turte har'a guyyaa kabaja suuraa ishee poostii godhattee kabaja birthday ishee itti kabajamuun dhugaa waaqa waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee laphee nama cabsu. Happy birthday jennamoo nagaan boqodhu lubbuu kee amaaru jenname nuti rakkanne dhugaa waaqa dhugaa rabbiin micayyoo baay'ee qaalii bareedduu tana aadaa faaya aadaa akkamiin kan faayamte safuu kan qabdu dhugaan jechuun ani seexana ta'e nama ta'e akkatti ishiin duute waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos kan isatti waan hundi dhugaan isa bira jirtu inni haa beeku. Dhugaa rabbii gadda baay'ee laphee nama cabsuudha. Dhugaa rabbii Qananii jechuun baay'ee nama moodelistii aadaa adda addaa hordofuudhaan wantoota adda addaa hojii seenaan ishee hin dagatu. Ishiinillee lubbuudhaan addunyaa kanarraa dabartu seenaan ishee bara baraan ni jiraata. Duuti ishee garuu namni kaleessaa suuraa ka'ee suuraa ishee argitanii jirtanii amma suuraa iskiriin irra jiru kuni birthday-dhaaf kanarra poostii godhuudhaaf qopheeffatte namni tokko jechuudha har'a kan of ajjeesuudhaaf yookaan lubbuu isaa dabarsuudhaaf osoo hin aariin osoo sababa tokko hin qabaatin kaleessa gammadee jiru namni tokko keessa isaatitti yoo aare istoorii akkas waan akkasiitu jira. Odoo kaleessa akkatti gammadee meekaappii tolfachaa suuraa har'a poostii gootu qopheeffachaa birthday isiitiif reedii taatee osoo jirtu har'a ganama duute. Basmaan booldi dhugaa waaqa jiraata. Ani ganaman argee erga ganamaatee dhugaa rabbii sammuun kootii miti kana yaadaa oole. Haydu'ata namu ara duuti tun safuun beektu dhugaa waaqa ndee maal jechuun dhugaadhamoo sobasaatu adda baasachuu dadhabe uummanni immoo gama tokkoonis sguumaarnaa Kiristoos yaa rabbi na baaseeti kan. እና dhugaa rabbii jechin harkaa badee waan hin jedhu hin qabu. Lubbuu ishee waaqayyo guuftan mirga qulqulloota ishee haa oolchu. Maatii ishee hundaaf jajjabina abbaa manaa isheetiif jajjabina guddaa hawwana. Waaqayyoon haalli isheen itti duute dhugaan ishee waaqayyo guuftan kan dhugaan isa bira taate dhugaa ishee hin gatini. Viidiyoon har'aa qabadhe isiniif dhiyaadhe sumarratti xumura dhugaa jecha hin qabu. Jecha ittiin dubbadhe jecha kana jedhu jecha hin qabu.